anaa muzammil as jirra itti gaafatama nuuf fudhata yoo karaa kanatti illee daffaramtee jiraatte yoo immoo namni isii dhayee jiraate yoo immoo waan biraa wanni takka irra gahe qeerroo bira jirti qeerroon gartee ilma dhiirati inni dubartii mitiiti kan namni gartee gurra qabee harkaa fuudhu kabajaan itti kennameeti nama seera qabu nama sodaata kan qabne sigalee waan barbaachisaa ta'e haa gaafatu Bosme tanuma wanni amma ina Bosme qeerroo biraa hin fuuna jennaan amma fuuna dhageessee waan jedhamaa jiru nu dhugoomsin usme waan jedhamaa jiru nu dhugoomsina qeerroo gaaffii qeerroo qeerroo dubartummaa biirummaa miti amma irraa fuuna laala kuma lama kaffallee amma baafna kalas mucaa qeerroo obboleessa koo anas siin jedhe mucaa Afrikaa baas jechus meen jedhaa jiru dhageeffadhu waraqsitti maama kelee usme qeerroon dubartii miti isin kaa'e jechuudha isin toogdala jechuudha inumaayyuu as teessee waan dubbattu gargaarree biraa deemna oromoo dhageeffadhu dhagayi ila dhageeffadhu mubaarak dhageeffadhu nama ni jiru laalan ka jedhe mucattii tana isintu bar akka waan qeerroo dorsee namni biraa fuudhaa jiru inni kun ilmoo dhiirati akkamitti namni harkaa dubartii dhaqeetiin hin fuudhu waytiisan inni maal dubartiidhaa jedhan si galee nuti amma ka jenne dhugaa kenna barbaanna mucattii tana waa goonee jirra miidhamtee miidhan irra ga'e wallaahi billaahi kun oromoo duratti dhaybaatee nu haasaa tiltu hallaqa dhugaa tana takkitti qofa usme itti dabala mucaan isin hin jenne isin mucaan usmeen na miidhe muzeen na miidhe hin jenne nu tasgabbaati Tole micattirra afaan Oromoo qulqulluu guyyaa 3 nu bira jirti. Amma reefi kana ka qeerroo bira fuudhee buuse ana muzammili jalqaballee ka baase ana micattii tana asirratti aswaama guyyaa 3 kanatti qeerroo ina yoo micattiin tuni gartee gama kiyyaa fi usmeetiin dhiibban irra gahe micattiin tun nama 25 kanarratti haa himattu. Yoon afaan takkaan si dubbadhe mootummaanis tahee humnaanillee ofirraa na dhorkuu dandeetta akka barbaaddetti garuu micattii tana aswaa miti waan yoo nuti dhiibbaa irra goonee jiraanne yoo akka obboleettiitti isii dhaabannee jiraanne ummata kanatti haa ibsitu kana qofa nu godha sanbooda ka gargaara Carraanuu kennaa mubaarik achi deebinu qeerroon ilma sabaati qeerroon akkuma haasaa akka kaleessa isa beeku yoo ta'e qeerroon ilma sabaati waan uummanni jedhe dubbata qoy qeerroo Yawan jenne fudhatee teenyee qeerroo naasayin qeerroo dhiifamu qoy qeerroo yaada Khalido yaada fixadhaati mee jarraan yeroo tokko dhiifamaa wajjin hundi keessa qeerroo obsana siin jedhe namallee obsina dhageeffadhu atu obsina dhageeffadhu qeerroo addaamxany baabaa ila fala barbaadami na dhageeffadha ani kan jechaa jiru akka amma Alex taayee haasawu ani onni mucayyoo tana rakkoo keessa baasuuf deeme wanni addaan jiru maannim muzeeyos ta'ee usmeete wanni isaan na godhan wanni xurii keessa takkan jiru isaanii fi miti ofiin hin jiraadha jireenya mataa kootii jiraadha namni mubeellee wanni godhee indi adargaa lommaloo nagarellam nama sodaan jiraatu miti nama ammoo ani ati am akka Alex makii irraa yootaan ustaaz bayaan irraa waa qabdaan jijjammal maki ustaaz bayaan wanti wal genneen hin jiru wanti wal qabnu hin jiru waan hin finne wal fiddanii mucatti yoo taate mallaqi wanni kiisi baasee fen haa isheen akka Oromooti rakkoo keessaa baatuuf hin malee isii asaqaqaquuf maaliif miti naan obbaleetti qaba intala durbaa qaba haadhan qaba nama adaba akkasii keessaa bahe miti በዚህ ደረጃ ግን እንደዚህ አድርገው የምታዋርደው ሰው አይደለም qeerroo sibeenna ragaa qeerroo jarranuu kan yeroo tokko asinbeeka qeerroo mucaatti jenniti qeerroo kaameraa jala gadi mee mubaarak an tokko jarranuu kennaa min ishi qoy makiko deeqaa tokko dubbadhume mee deeqaa tokko duwwaanaa kennaa ishi qeerroo qoy mee tokkoffaa Ufadde baa Khalidi qeerroon cufatanii qoy mee deeqaa tokkoffaa rakkina mucaa kanaa gaafachuudhaa fi shamarri gaafachuu qabdi isa lammaffaa miidiyaa nama 24,000 irratti rakkina maaliitu sirra ga'ee maaltu si rakkise jedhanii mucaa miidiyaa nama 24,000 irratti rakkinni siin dhuftee ibsattu hin jiru. Yoo rakkina si gaafachuu ta'e maakiin keessaan dawwaltee fi namni biraa ijoolleen shamaraa rakkina irra ga'e gaafachuu. Inni sadaffaa mucaan kun yoo si bira jiraattes yoo si biraa baates qeerroonti si dallansiisu hin jiru. Birri itti baafte yoo jiraate ummanni kun ummata Oromooti
Birrii ati irratti baafte yoo jiraate birrii sana sii kennu. Mucaan achi keessaa yoo fira qabaatte. Maakii yoo achi keessaa riyaa qabaatte. Mucaan kun iddoo isiidhaa ta'e iddoo isiin jette deemuudhaan mirga guutuu qabdi. Ati dhuguma simbira hiraachuu dandeesse guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 birriin kan isin fiddan yoo jiraates yoo kan isin itti baaftan jiraates laamee feeyidhaan birriin isinii kennamee birrii isin itti baaftan mucaan kun iddoo nan dhaqa jette dhaquu qabdi malee wanti warri habaatu jedhus warra teessu jedhus wanti nama dallansiisu hin jiru. Inni lammaffaa mucaan dubbattee kaate bar rakkina kan koo keessaan nan gaafattanuu maaliif asirratti na gaafattanii namni keessaan rakkina kan koo na gaafatu hin jiru asirratti maqaa kan koo godhachuu malee itti dhugaa jette mucaan kun. Mucaan kun daa'ima. Boriituu namni asirra taa'u kun hundi isaayyuu jechuudha. Ilmaan isaa iddoo isiin rakkattu hin beekamu. Har'a xiiqii waliin qabamee haasaa isa kana haasa'urraa tokkoffaa mucaan ijoollee shamaraa bira deemuu qabdi. Yoo isin bira jiraattes namni tokko dhiirri tokko dhiiratti baasee dubbata shamarri tokko shamaratti baaftee dubbatti rakkina ofii. Akkamitti namni nama 24,000 irratti waan sirra ga'e waan rakkatte asirratti meettaniin isin akkamitti himti mucaan? Ituma rakkoon fedhe jiraate himuu hin dandeessu amma sa'aatii kana. Sa'aatii kana siin cinqii waan keessa darbitee fi waan keessa jirtu kanatti itti dhaga'ama. Gabbaati rakkina siin keessa jirtu keessoodhaan gaafadha. Nan deema yoo jette adeemtu. Nan ta'a yoo jette adeemtu. Baay'eedha yaadu bakka na jajjabeessee. Uummanni akkasiin jedhe maki mucaanii abaatu siin jedhaa jira uummanni koomeentii guutuun gati ta'eef. Nama ilaaleeti. Nalagee fada. Maki afaan tokko dubbadhee ba'an afaan takka maki xarrana. Nagee kingi deegaa takka ofa. Ani mucattiin baatee teettee minima ita qimini. Wanni ani sii achi baase rakkoo keessaa baatuudha malee wanni ana bira isaa jedhuuf illee hin jiru. Anis dubartii bira jirti haadha manaatii waliin jirti. Yookaan mana kiyya kophatti wanni isii fidadhe hin jiru. Nama maatii qabu. Deemtullee namaa hindi mushkilaa wanni isiin irraa deemtuun hin jiru mallaqa uummatii itti baase yoo feetan naa kafalaa yoo feetan dhiisaa siigalee nama uumaan fan godheef garuu maqaan jirre walii kennuun Oromoodha hin rakkatiniif rakkoo baafneef ammoo maqaa biraa walii kennuun barbaachisu. Nama 30 wayiin dhaabattanii waan gootan dhabdanii ofii dhaqee mucattuun akka rakkoo keessaa baatuun godhe. Yoo Oromoof galatan godhe mucayyoo tanaaf galata godhe malee wanni hin balleessee jiru as dhaabatanii waan biraa waliin haasa'uun barbaachisu ammaan wanni barbaadu anillee qulqullummaa barbaadu waan ta'eef mucayyoon rakkoo ishii qabdoo jiraate gama kiyyaanillee gama ijoollee tanaatinillee rakkoon jiroo jiraate yoo feetan karaa keessaatitti nu ta'e asii nu ta'e gaafadha. Hayyee amma laa karaa gabaabaa gisee deemnu galatoomii qeerroo dhugaa dubbachuu galatoomii ati waa gootee santu waa godhee kana dursa miciyyoon uummannis achi haa baatu jechaa jiran rakkoon qabu waayee mubaarak na dhageessaa? Maki. Yaada qeerroo irratti waa ati ijoollee na hedduu nama ati amantu nama ati beektu ammas dubbii waan biraa kan seenuun barbaannu si galee. osoo achi yaada tokko yaada dabalata waan boodallee walakoon hundaanne. Nama amma fuudhee bira fiduu yoo jiraate akkas tolchu mijeessi faala. Ni jira ijoollee qaamaa qabanu koominitii keessa dalaganu koominitii keessa dalaganu ijoollee koominitii keessa dalaganu erginee uummata viidiyoo baafnee fuuna asirra gachenne. Amma akkas godhe ayyee godhitee yalla. Nurraa fuudhaa yaada. Booda akka waliin komanne akka waa waliin hin jenne. Akkuma qeerroon riyaala 2,000 haqa isaa irraa qabu anilleen riyaala 7,000 haqa kiyya irraa qaba micatti. Income maaliif? Allah ini ati mana himata jir. Allah ini faman. Mam Ustaz Muhammad. Oya manan jeekinaadha waan irraa qabdan hunda micciyoo dura baasnee miccoo bikka mijaa tokko geessine sanboota waan hunda ni dubbannatu haruu waliin geessinu. Jalqaballee qeerrottillee himee jira. Maalitti usmi? Amma bakka cinqii jirti. Koy muzammil. Akkas jechaa hin jiru. Waan barbaadu dhageeffadha. Gattiin tun dhageeffadha. Waan tokko dubbadhee ba'uu fe'anii jiran. Dubbii akkas godhe dhugaan sitti waa dubbachuu sodaatee. Dhaga'i mucatti ati. Kaleellee nama 30 ol guurtee bakka mana jeesifte. Nama ati hin kenniniif nallee yoo ta'e muutii irratti qabi. Usmii yafacha cagas. Qeerroo waan siin jedhu. Edaa si kadhannee
usmiyyee kana biratti yoo mucattiin tun dhufte waan biraattu haasa'ama. Jaartii manaa qabda. Ijoollee dhalaatu mana kee jira. Birrii tee kafaliirraa nu buusi jedhee anatu si kadhate. Miseenjana thank you. Yoo sa'atii tana Mubaarak abbaa fedhe erge birrii kee nama yoo waan jennee yaadada. Yoo biyyuu siin kafaliin nutu sii kafalannee usmiyyee faa waliin waan kan afarsoo faa waliin dubbanneemi birrii kee kaashii fudhadhu abbaa jarri kaa'i jedhee dira kaa'i. Angara kiyya waan kalee walii waadaa galleessan kun uummata biratti si galateeffadhe. Laakiin birri namni dhufee jirraa fuudhu kun birrii dhaggeeffadhaa uummata Oromoo ayyee ustaas Kamaal galatooma uummata Oromoo dhaggeeffadhaa. Riyaala 2000 qeerroon irraa qabu malee an kan biraan beeku qeerroo riyaala 2000 kee ergee mucaa sirraa fuudhu deebii qaba badhaati. Yookiin lakki. Kuma torba jarri. Oi Mubaarak qeerrollee manni mucattii tana fiduu hedduu sibiraami caqasi Mubaarak caqasi dura nama dhaggeeffadhu. Manni qeerrollee aa'ilaa jechuu beeytaa na dhagaa jirtani sagalee kiyya. Qeerrollee kami dhageessitullee Oromooma sigalee mucattii idaa hambaa irraa kafaltanii firii gootanii mucattii tana nagaa fidutu gaarii furmaata malee mana manatti qeerroon azuubii miti nama sa'atii 24 niitii mana teetti mana dubartiin mana jirtu. Mee Oromoon ati bira fiddu kamiin mana qeerrooti baaftee? Oromoon inni jala jiru Oromoon guutuun baasaa tuni jedhu lakki hin baafnu nama sodaanne hin baafnu wanni nu jennu hin jiru. Namni sodaannu hin jiru ati bar. Jira lakki immoo nama kuma 25 Dhagayi. Rakkoo qabda. Ummata oliinu nama 8 nama nu waliin jala jira. Wanni amma Maki mana kee qabachiisa. Akkana Dhageessaa makii koo kaleessa namni obboleettii keenya kaleessa ummata kanaaf iyyaa turte ummata kana si hooggana abbaa kee jira jala obboleessa kee jira obboleetti anayyoo ta'e kokkee qabii ganna buusu ummanni Oromoo jala baasiin jedhe miti qeerroon jedhe miti 17,000 jala bakka barbaadeen fudhatan dhugaa walitti himna. Lakki na jeemna yoo jedhan dhaqanii fuudhanii ajjeesan amma mucaan badeegaa keessa jirti kuma lammanicha qopheesseera qeerroo lookeeshinii naa ergire Mubeen dhageeffadhu. Ani mucattiin deemuu irraa wanni ajaa qaban jiru. Anini wanni ani barbaadu gabaabaa ijoolleen sanillee yaamaa fida muzeefaallee. Haa dhugatti birrii kana qabaattu haa sobutu haa baafattu dhugaa jirtu akkamitti baaftee maal goote ade qeerroo sobadiisa hin qaban qeerroo sobadiisa maafiyaan hin barbaachiftu abaddan dhiisa wanni isaan qaban tokko hin jiru addatti riyaala kum shan kaballee addatti isaanii riyaala kum torba asirra teessana anaa asirra muka uddisiisu. Warabbii sodaadhaati. Isin anumaan kabajaan jirtan anaa calliseetu isin anaa jiru abadan hin nyaattan maafiyoota anaa jiru hin nyaattan. Maki seera kabachiisi ati nama dabareedhaan kennee fi nama dabareen kenneef malee nam tokko akkana. Maki aboo maama. Oomsi ayyee. Ambuleeso ani nama. Aye, wata kana dubbisi Maki. Tokkoffaa amma wallahi dai mana cufni baayoo kan akka nama tokkootiitti maayikii maallaqa miliyoona nama san qofa kaafala nama maayikii kana soo jiraan ni dubbatta hay bor haa ta'u biraa dhiisaa maallaqa nama san qofa kaafala maallaqa nama san qofa kaafala abu amaraadhe wallahi bulooni khiyyan dala guys nara laayina samuuti gara galtee jirti jechuudha nama takka takkaan dubbadha nama takkaan muyti amma namni dubbachuu barbaada muyti kaasaan dubbadha dhumate dhageeffadha muzayyin ni jira dubbadhu namni biraa takka dubbatina yalla dubbadhu okay tokkoffaa wani dubbachuu barbaannu mucatti achillee baaftanii achillee teessiftanii bakka qeerroo kanallee namni godheefi jedhe Oromoodha gartee waan kana bakka gaariidha jedhanii godhanii fi ergaa mucattee achitti jennaaniin anaaf Muzammil karaa kabajaatiin achitti ergine isinillee akkaataa isin itti dhuftellee
hingafattani rakkoo yoo nu bira jiraatellee kunoo miidiyaa makana gubbarra waliin jirra har'as borus iftaanis asittis gaafachuu hin dandeettan asillee baaftanii mana biraatitti illee gaafachuu hin dandeettan sii galee dhugaan galgala galti waan ta'eef dhugaan teennallee nima baatee jechuudha warri har'a cubbuu nurra kaa'ullee garuu nu wanni barbaannu ila tokkoffaa galata Oromoo tanarrallee barbaannee waan kanallee goone nuti ittillee faarfamu akka namni illee ittiin nu jaju akka namni illee ittiin nu kabaju barbaanneeti miti sii galee waan kana ka goone Oromummaa takkittii fi namummaa takkittiidha akka intala shamara obboleettii qabu takkatti garuu wanni jechuu barbaannu amma anaa Muzammil wayta isin xiiqii qabdaniit ni mucattii tana hin baafnu akkana goona akkas goona jettan mucattiin tuni nu harka jirti maqaa kennan bakka sanii baate har'a gartee nu harkatti yoo waa taate nu birattillee gartee seena naatin libdanatti hin dawwalnaa kasaa kan nadda wal wanni bilookii fixabo ish wallaahi namni jala teettanii adda walsi bilook saa kanarra laal mucattii tana gartee kabajaadhaan nu kennaniitiniin achii baafne ka Oromoon guutuun agartu har'a gartee mucattiin tuni gamaa gamanatti diktaatarummaa garee fudhate kana laalletiniin hin hambifnu haa baatu mallaqa kenna itti baafne jenneetiniin gartee obboleessa jaarsummaan qabne arabdicha harkaa qarshii 7,000 kafalleetiin hin baafne qarshiin kenna 7,000 irra jira qarshii kenna 7,000 sanillee nu biyyeedha nyaattaa kan fincaan kiyyee sobaasa malee usmee hin qabdu qabdu ammarraa kaanee keessa jiru aboo namicha kana maallayni Ahmad Abdallah muhiitii irra qabi Abu warabbal kaaba. Bisi namni si wajjin haasa'in jiru aboo ati maakii namicha kana maaliif hin saa amma ayyee no innis kaleessa raakalee noolii waan tureefi ati nama fayyaan qabne maal godhu gosti kee ta'e isin dhaggeeffannee ati nama fayyaan qabne hattummaadhaan sirratti qabuuf as taa'e hattu maama baya mana jeeqaa jirta wallaahi maakii dhaggeeffadhu maakii tokkoffaa irratti mucayyoo as nuufa baatu tokko ifarratti baatu maakii dhiifamaa wajjin mucayyoon as baatee callistee adeessu firiidamiidhaanii lammaffaan immoo namni dhaqaaraa qeerroo waasaapbii kootiin lookeeshinii fi lakkoofsa daarektii keetii naa ergi immoo isuma duriiti kanuman barbaadana. Yaada dhuunfaa kiyyaan illee dabarsa. Ilaa gaggabaabsa haasawaa please. Ila micattiin tuni kaleessa agartanii wallabdeen jidduu keenyatti uumameen hammas rakkatte mallaqa kana agartanii hattuu nu gootanii mee isinuu nurratti qoftanii micattiin tun maqaa kennan hin rakkatin achi keessatti hin dhiifnu jenne xiiqii seenne riyaala 7,000 kafalle har'allee mana kiyya afoo baasee haga bakka qeerroo afoo ga'u qeerroon bilbila namticha sanii hin dubbifne mallaqa 7,000 itti baase 2,000 dhabeetii miti uf bira dabarsee dhugaadhaan micattii tanaaf waan yaaduuf qeerroo biraan gahee itti kennee booda dhufee uffatallee irraa jijjiira jedhee wajji haasoynee dhiifne. Ela ammallee. Mucaa viidiyoo banachiif jootee alaafinnatii fudhannu hin deemne laaf. Mucaa viidiyoo banaaf mucattiin viidiyoo banamu. Ola hin fixa. Na ficcisiisa. Viidiyoo banadhu taa'e ishee bareedutu yaa. Agartanii micattii tana achiin gahee ufitti as qabee uf bira fiduu hin wallaalle bal'ettuu hammas Muzammil achi jira. Muzammil mucattii bira jira. Muzammil mucayyoo bira jira. Muzammil mucayyoo bira jira. Muzammil mucayyoo bira jira. Mana mucaa hin beekamte yoo jira. Roorroon nurratti deemaa jira. Ero agges. Abo gara qabo. Hortora. Abo bizinese maaltu hojjetaa jira? Ero nana geessa. Ero. Maa ela jegaa. Maa ela jegaa jirina jegaa. Maa ela jegaa jegaa. Mana waan jirre asa tasira. Ajanda waan dole mana waan ka ka lujuma bro. Ero nana geessa. Maal sila waan jirre maal ko chaate enu maal me tejesan. Tasgabbaay qeerroo miciyyoon maal taate itti kanni mee silkii itti kanni qeerroo silkii itti kanni dhiifamu. Kee mucattiin alama ajandaa godhatanii mataa kiyyan nyaatiin ala hojjeesuun filadha jette gabaaba.
اتخن نادو بس اتخن بليز تناخي يا اخي لما شوالي ناس هو متزي الدرد متي ديمي رمضانو وي Maki yeroo tokko jarraan ميتيو تانا بر ميتيون يونا تشجر يونا نجر هنا على جريتا بتشا من هنا على كنجي qeerroo reefu sitti himaan ture ati ilmaa dhiiraati miciyyoo kana usuma yeroo tokko وهاغودو ميتيو واهمتي تداتي مالك كيف Arraanaa galmaan yeroo tokko نودي Qeerroo. سيجا تاستاو جرامي وفجيسو Qeerroo nama keessa. انا متشلم والله ابو جرا كده جسني ماكي انو ونيني نتبربا فلا نودي نما غود يا ما ولا جيفتشو دمنسا سوتا ولا جيفت دامي مجتين بربادنيمي ساعه كان نرى فورا ديما انا ما عندي مشكله نغا بربادا Mucayyoon wal mubaarakin dargiiti ati nama nyaatuuf kana Maaki akkana maatti gaafanneerra. Yoo dhugumatti hin baasin biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraate Dubaayin hin jiraan ifaan ifatta sitti masragichee maalenno. Doktor Mubaarik koo hin tasgabaa. Mubaarik. Garraa dabarra. Mubaarik. Ambaasaadara Imbaasin Dubaay koominiitiin Itoophiyaa dhugumatti Saudi Arabiyaa keessa jiraate bor wal gaafanneessudha. Seeraanis ifaan ifattu jechuudha. Wal gaafanne. ما سعودي سيتي ميتيو دي بكا Location bilbila mucaatti barbaanne jeffachuu dandeenyu. Hin dandeenye moo hin dandeenyu kaffallee godhatu. qeerroo Mubaarik koo hin tasgabaa ibannaan. Kaffallee godhachuu dandeenyu mucaa. አዳምጠኛ አታፍላብኝ ሙያቲተ ነፍራቲና ለምን ሲንጀራ ጅራ ለምን ሙያቲሽን ጀራ አቦቲሽ ሚታኒ ኢምፕላቲ ሲንጀራ Hojii isaan jiru qeerroo nam. እና ማንዳ Mucaan nuukaa karaarra. ኮቱ ቡድ ሳማ ከነ ኮቱ ቡድ Waasaappii naannasee qeerroo gadi bu'u. Anaatu muyiti isin godhaa jira. Isin dhiiraa dhiirti silaa waa tolchuu qabdennaa waa balleessaa jirtanii wal dhaggeeffadhaa. Miciyyoon amma dhaggeeffadhaa. Mubaarak nama amanuu jira nama waraqaa qabu jira maal ittiin hin fuudha jetteemi. Okay itti ergiiti fuudhi dhumatti bar. ኮቱ ቡድ ጀሬ በረን akkanuma la jenda barbaada nama Qeerroo lookeeshinii kee qofa ergifati Mubaarik. Waasaappiidhaan lookeeshina kee ergiif qeerroo ergiif lookeeshina kan kee. la korte nama fuudhu azata kotu nama jidda taana namni mana kiya wallahi jiru ana tula wal kunna Makiinaan dhufee fuudhaa kunoo uummata irratti asirraa fuudhaa jira. Akkanaa gootu qeerroo. Intalaan argi daarektii suma ergasiiti biti lakkoofsi kee. Qeerroo suma ergasiiti miti. Illuu galchaa illuu galchaa illuu ergadhu aloo ilillee. ani wallahi namaaf jazaa oolanii haala namatti deemu kanatu na gubaan akka biddaatti. Qeerroo ati nuu tasgabaa himam isa kaan yeroo biraa dubbannaa jaarsummaadhaanis haa ta'u feetu ni qaxxaataati jara kana. Miciyyoo kana duwwaa sammuu sii eegiiti sammuu seettaa deebitu. Dhimma sii duwwaa xumuriiti Mubaarik haa ta'u Makii haa ta'u ana haa ta'u waan sitti balleessine nuyi si kiisna. Ndee maal taatan jira na bannaati namni nu taajjaba boriitu. Qeerroo si eegaan jira poliis lakkoofsa kee ergasiiti. Breakii fit la qabadu la ko sege si kana ko kamu Naa kenni. duwashan sadi Duwwaa 5 afur sagaltami torba 497 saddeet soddomi sagal 839 ayyee waasaappiin eegi. Maagi carraa naa kennita? Dubbadhu. Galatooma dhiifama naa godhaa yoo dogoggorellee wannan jedhu barbaade waa'ee qeerroo irraa qalee qeerroon ijoolleen mana kana fiduu diddee mana mucaa bilbilan akkatti agaafadhu ageeffadhu. Kalee ummanni itti kennee jechuu barbaadeeti qeerroo sagalee kiyyan dhagamaa? Yoon akkan cufanne daraa rabbii ilu gaafa Sagaleen kiyya jiraa? ni jira ilu dubbat. Maal jedha dhageenya. Qabuutii gaas Dhagaa waa jechuu barbaadeeti waa godhan jenne garuu mucaa kana birrii ofii kafalee jechuu fuudhee. Qeerroon Oromoo miti moo Mubaarak Oromoodha maali naaf galuu dide. Jechuu yaa'iin gudumatti naaf galuu dide. Ilu Birrii hin barbaachisu jechuudha. Qeerroon birrii ofii 2,000
asirratti salphisaa artanii bar itti iyyaa artanii bar birrii ufii qabalee deemii fuudhee sheekka malfaa nuti deemii nu fuudhi mucayyoo tana fuudhi ijoollee tana amanaan jirru yookiin rakkoo jira jennee isa bira finne asirratti nama 30 irratti nama birrii ufii qabalee fuudhe walti xiqqeessu kana adiifne wallahi sirri hin jirre asirratti waan sirri hin jirre wayitti argaa jechuudha laale mubaarak maali natti naasan gara laafo mubaarak maali ما وطودي التساد وتنازل لا ميتك يا دكتور نو نتين كنتين كيف يا دقيقه بقى وانا نجد ايرو مالي مبارك كفود مالي مبارك تبرجرمو ايرو برجر دبي ولك لاكنا وتلاي تنجج بربادي وان سرين جرس ريفدادي اجل فداد وغانا مالين درسنا وجان بري كوملا ما في فوده دي فوده شيخ كمال فات ترغي نمون ترغني او صبرين فدتين فوده مجايودان akka isin godhaa jirtan argaa jirraa jechuu barbaade waan ummata walitti naqina wallaa dhugaa isin hin jedhu dhiibdanii dubbii tan akka bara kaani ganda ooftan tokkoffaa irratti namni hundi wal qixaa gargaarsaaf ta'a malee namni hundaaf taa'u hin jiru an akka ilaalcha kiyyaatitti mucayyoon ergaachi seenteeyyuu bilbila itti fayyadamaan jirtu. Namni bilbila ofii ittiin fayyadamne qayyatti bobaasan kaaffananii lafatti qaban miidhama keessa jira. Ammallee viidiyoon cufamuun qabu ture. Viidiyoo mucayyoo cufamee miyuutiin qabamuun rakkoo birooti. Gara laafoo amma wanti naan galle tokkoffaa mucattiin viidiyoo barattee miyuutii rakattee. Oime, kunooti miyuutii si bane? Miyuutii. Gaafa dubbiyyee nagashaa yaa Oromoo gaafa dubbiyyee nagasitee kenna makina darbata kan jawwaale Miyuutii dhabaate rakkoo nan sirraa gaan jiru jira? Laa waan jirre haasani rakkoo sirraa. jawwaale nama jesu barbaade Oromoo maal abbaas dabrii irratti nyaatti kana kan nafi maal godhan marfee wayina geessine waan hin goone bakka jawwaale naan nu fajjisaa jawwaale naan wallaale qabdi. An dubbadde sillee naa dubbattu. Jawwaale naan hin barbaade dhaggeeffadhaa guys dhugaa walii himnaami amala dhugaa takka giseen isin dhaggeeffadhe hunda keessanuu jechuu maaltu jira amma micoon ofin ajjeesaa jechaa jirti miti nuti amma miciyyoon tuni abalu achi adeemtu as adeemtu miti amma reefun tana micoon walitti isin buusuun barbaadu waan ta'e dhiisaa ani waraqaa kiyyanaa tolchisiisaadhaa jettee miti amma nuti wanti nuti goonu yoo jiraate gabaabumatti isinii maabar dhimma isiin amma namni tokko mirarra bilaatna raasuu alla magdala mattaasiboo seetil jaalallandee dhugaa bar an dubartii dhala akka dubartii ta'ee ifi hin beeka jechuu mirarra jannaan jechuu maaliif amma hundi anaan maallaqa irraa qaba kunis xiyya kafalii sunis xiyya kafalii jechaa jiraan maalleen isiif kunis kanaan irraa qabaa jira maalleen Salatoomi carraan kenna beekaa nusi isaan jirtanii bar ani kanaa miti mallaa kana oliitu an Oromooti intala Oromooti qoy akkas miti ila tokko naa kennaa carraa deeqa tokkotti maki galatoomi qeerroo sila mana kee turre ila dhaggeeffadhu asitti wanni tokko atammallee waan Oromoon godhuu qabu ilma Oromoo godhuu qabu tokko gootee jirta. Micoota tasgabbeessi bishaan obaasiini tasgabbeessi bichaa asuma fixna. Galgarraa mucayyoo kana eegatiin mana kana seente wajjin haasaar shaaworii galte eegalte waa nyaatte nyaatte anisiin qofa mana keessa hin jirtu mucayyoo na gargaartu kingitamaan tunaa fide mana kiyya keessa jirti mucattii ajaa'iba yeroo dheeraa na bira turteerti gargaaraa mana turteen uffata jijjiiradhu jennaan ani istaayilii kiyya jijjiiru naan jette taa'ee itti haasa'e an of ajjeesuu barbaada yoo dhuftu mucayyoon tun hin bootti jennaan hin bootti of ajjeesuu barbaada akkas miti maama kunoo wallaahi rabbi narraa gana bira jirta ani ilmoo dubaraa qaban dubartii ofin ajjeesimmaa of ajjeefta ati ilmoo dubartii ganaa daa'imaa ganaa lafaa dhufta namni lafaa dhufu akkamiin waan of ajjeechaa hafuwaa jedhee mucayyoo tana gorsee waan qabutti fidhadhe areerii qeerroo waliin baanee meeshaa fidudhuun yoo finnee xiqqoo mataas gabbooftu of ajjeesa akka nama sammuun likkiin hojjenne sababni maalii maan jeen sababni of ajjeesu deemtu maaki mucayyoon tun ijoollee wallagga ijoollee wallagga
ijoollee wallaggaa ijoolleen teena jirtu warri community warri waldaa misooma oromiyaa warri safaaraa jira barbaachisaa ta'u fuudhee imbaasiin hingaa fuudhee community hingaa warri hoggantoonni community illee jira ijoollee wallaggaa hoggantoota community waldaa misooma oromiyaati ta horroo guduruu baananoo si achi jira oo barbaachisaa ta'e fuudhee jaraan gahuu danda'a namaa hindi mushkila akka mubaarak doonta ijoollee warra biraatiin illee hingaa yoo barbaadan ulfaadhu dhaggeeffadhu galatoomii laal ati baddii takka waan takka nuti sirratti wanti jechaan jiru amma miciyyoon tuni isiin harka miciyyoon tun yoo hawaa gootu ta'ellee akka oromootti illee itti gaafatamummaa jalaa hunda keenyaa hin baanu jechuudha kanaafuu miciyoo tana tasgabbeessi si galee yoo ka tasgabbooytee jiraate anaatu dubbisaanii fi dimmee yoo tasgabbooyte. Laal qeerroo akka obboleessaatti waa tokko sitti himaa laa dharraa miciyyoo kanaa si harka jira ilma dhiiraati qoy. በጣም አስቀይመኛል አንተ ወላሂ ኖ ችግር የለውም እኔ ይቅርታ ጠይቃለሁ ክሳለሁ እኔ አንስንኪሳ አካ ኢልመ ዲራት ነት ዳጋሜ ሰምቦደን ይፍጠን ወላሂ ወንተ በርባደ ነመኩመ ዲግደሚ መቀቱ ጅራ ሰራ ነቀጣይ ሲፈንቂታ ጠማን ችግር የለውም ነት ዳጋሜ አካ ኢልመ ዲራ አካ ነመ ኦቦሌቲ ቀቡት ነት ዳጋሜ ሚረን ታኔ ከሰ ገሌ ደርባ ስትዱበዴ ተውደንዳ ዱበዴረስ ነምቤክ ገሩ ati kanan siin jechuu barbaade tiriit kan gochuu qabu si waan namni siin jedhus dandeesse rakkoo miciyyoo kana erga furame booda erga siin firii taatee booda wanta barbaade nu qaxxayidha ani saqaqanii mucaan keessa jirtu waan hin bareef ammas taanaan furmaanni mucaa kanaa si akka jiru ati nama guddaa ati obboleessa ati obsuu dandeessa ani immoo dhageessa kanas jirruufi intala oromooti dubartiidha jenneetu malee gandee bilu taate gendee bilu taate Mubarak nu dhaggeeffatu bannaati. Okay. Laal qeerroo Mubarak gaatani waa'ee bilu yoo barbaadde deebi'eensii dhufa. Obsa ameensiya tokko. Calanna baallaattani. Si jaallanna si qabanya. Maal amman dubbanni nuti. Dhaggeeffadhaame. Ni ilaallata miti. Qoy. Marcos. Alex erguma silaa dubbattu. Si'a tokko carraa nu kenna. Dhaggeeffadha. Hundi keessan warri asirtan. Inni qarshii kaffalee baases. Warra amma bira jiru kun isaan bira nyaattee kun ammattee taa'aa jirti. Dhugaadha. Ilaa dhaggeeffadha obboleettii koo isheen achirraa dhaggeeffataa jirtu. Galatoomi. Waaqayyo waan ati gooteef waan ati mucaa kana oltee lubbuu ishee bira keessee intala shamaraa kana gargaaraa jirtuuf waaqayyo si haa eebbisu. Mucayyoon kun fakkeenyaaf akka nama ganda keenyaati. Dhaggeeffadhu qeerroo. Miidiyaa kanarra gaafa dhufnu waa balleessuutti waa tolchuutti waa balleessina. Dhaggeeffadhu. Jalqaba gaafa Mubaarak dubbii kana kaasee ajandaa yookaan waan biraa sirratti uumuuf miti yookaan shakkii sirratti uumuufis miti. Tarii waan caalu waan gaarii kan biraa waan ishee malu goonaaf malee siin adda baasanii siin diina si fakkeessuufis miti. Si galee wal wujii jirudha. Kana keessatti atasam amma kan mucayyoo kanaaf furmaata kennu siidha. Maaliif jedhe? Si bira jirtii nyaachisaa jirtaa obaataa jirta. Intala Oromooti. Wanni mucayyoon bu'aa jirtuuf immoo siin ilaallatu. Waan keessa dabartee qabdi. Rakkina ofiisheetii qabdi. Akkaataatti guddattee qabdi. Siin ilaallatu kun hunda keessan ilaallatu. Boriftaan gaafa taragaaggaatu isheenuu seenaa ofiisheetii barreessuu dandeessin jedheera. Kanaaf akka gootani walii galaa. Mubaarak ijjisu mari'adhaa. Akka amma Mubaarak keessaa cabsee lakkii bahuu qabdi jedhus miti. Uummanni koomentiidhaan yes jedha calluma dee. Inni kunis yes jedha innis yes jedha. Nama konfiyuuzii godha. Mucayyoon kun immoo siirka jirti. Maki walii galaati mari'adhaati. Akka gootani yoo isa biraa bahuu qabdi jettanii qeerrooma wajjin mari'adhaati waan inni itti kaffalee nu ilmaan Oromooti irraa kaffalla. Sii galee mucaa Oromooti. Kunoo bira kaayee jira. Yoo sinna biraa adeemtu jettee nagaamaan kottaa fuudhaa bakka akkasitti kottaa fuudhaa hojii galchaa. An gahee koo xabadheeraa jedhiitii sassaabii mucaatti kenna. Wanni si walloltaniif hin jiru. Mucaa amma miira keessa galtee akka malee waan biraa ta'aa jirti. Waanuma xiqqoo tokko furuu dadhabnee haga kana sadarkaa deemna jechuun dhugaa waaqayyo baay'ee nama dabbara. Bakka baate miti osoo albeen diramtee jiraatte maal godhu amma? Soo kanaafi nagaamaanii akkaataa keetti hojii argachuu dandeessu waan itti baastan irraa kaffalla rakkina hin qabu. Garuu immoo asitti waa takkatu jira. Inni tokko dhufee 500 kaffalee jira.
Inni tokko dhufee 200 kaffala. Inni tokko walitti cocorame eenyuuf kaffalla. Innis nu galuu dide. Waan kana booda qulqulleeffannaa dura mucaatti iddoo nu godha. Kanuma. Atis yeroodhaan malee biratti sun dandeessu. Ijoollee qabda, qe'ee qabda, maatii qabda. Hin danda'amu akkasitti. Jaalatu jibbitus. Mucaan firiidii barbaaddi kana booddee. Bakka ishee malu, bakka itti hojii argachuu dandeessu dhattee haa qabattu. Waan itti kasarte immoo Oromoon jira sirraa kaffallaa. Hamma ammaatti garuu mucayyoo kana bira keessee haga kana nyaachistee obaastee iyyuu taraggaasuu keef waaqayyo si haa eebbisu galatoomi. Kanuma jechuu barbaadan. Waliin lolinaa, waliin fixinaa. Nagaamaan fixa. Qeerroo yoo takkatti waa jedhee deema qoy. Qeerroo siimaan ijoollee naannoo isaanii bilbili soqii yoo birri wanni ta'ellee ta'u waan sammara sirreessaatii mucayyoo tana fuudhi seeraan mata dhukkuballeetti fuudhi akka tiktook irraa naannoo buucqiceedhu kanaa miti fuudhi sa'a ammaa kana sirraa gabbu'aati bilbila fuudhaati ijoolleen koomunitii keessa dalagee bilbili bakka barbaadde magaalaa barbaadde yoo barbaadde birrii si qarqaarraa fuudhi ijoollee kan bira kabaja. Kalee wayitajiin achii baatee soqanii birrii 2,000 kafalanii jedhan guutuun kee hunda keessatti riphxee dhokatteetti maaki jibdan asirra deemtanii 2,000 birrii ofii kiisii dhabnee asirra laayifii irraa birrii ofii baasee fuudhee jechuudha. Asuma Oromoo addaan hirtan jechuudha. Amaara qeerroon fuudhiitii warra fira isaanii bira bilbiliiti. Dibdoota jechuun wal beena. Diraamaa dalaitan jechuudha. Kanaaf saammaa kana asirra gabbu'iiti bilbilii yoo birrii dhabde wallaahi guurree Ameerikaa irraa si argina jechuudha. Yoo maarii jechuudha. Bakka wayiitiin gai fidi yoo birriin baddallee jiraattee ijoolleen birrii badda jiraattee birrii sanillee guurree kafallaa jechuudha. Lakkisaa akkasii. No. Qeerroo. Qoy Mubaarak. Nam fixa. Mucayyoo kana jedhutti bakkeetti godhamuu qaba. Namni diraamaa irratti dalagaadha. Daa'ima guyyaa fuudhanii bakkeetti godhamuu qaba. Mucayyoo kana. Akkasummaan godhi yaada kee yoo hubadhee dhaqee koomintiitti kennite yookaan hin baasitti yoo kennite mucaa kana biyya galchuu danda'u. Marcos, እድል ስጠን አንዴ እያወራን ነው እስካሁን አመላ ደገፈዳ ሚዮኒ ሲወን ያከት እሺ መራቻ ጅሩ ነምን እሺ ነገዱዳፍ ኦሊገ ተከተ harkifamu ishiitis agarteeti if jibbaa jirti jechuudha ሲገሌ hoggaa cubbuu guddoo takka sirra kaanii ifirraa baasuu hin dandeenye namni siinuu banne if si jibbisiisaa if ajjeesi jechisiisaa jechuudha namni dhugatti miyyoo tanarraa haqa qabu yoo qeerroo tokkicha kanaan alatti kabiraan jiru fuutanii ammas qeerroo biraa achi dabarsii as dabarsiini boodara dubbii gandummatti ijoolleen maarree akkana goote akkana maarree goote u'uu jechuudhaaf wanni akkas jamaatti akkas hin jiru qeerroo alaafinnata guddaa baattee jirta galatoomi ulfaadhu oromummaa jechuun akkana duratti irraa kafaltee kiisha kee keessaa baaftee jara harkaa ijoollee harkaa fuutee mana kee jirtii miyyoon jabeessi bakka ishiin barbaadde geessi gaafadhu waan takkallee irraan fudhatin maqaa ishiitinillee wallaahi watarlaahi reala ati kafalta san naa kafal oromoo miti naa kafala siigalee waan barbaaddu na gaafadhu hani achitti bakka ishiin barbaaddu fuudhi geessi wanni achi miyyoo maraachiniif hin jirtu miyyoo wanni maraatu jirtu kana fadhii ishii hubachiisi siigalee kabaayira akkatti irratti deemu kanas ati namni laatta akka namummaa nama gargaara takka oromummaadha walitti qabnaas dhiigas waa hundas wanni ati taatuuf ta Mubaarak si ol ta'uufis hin jiru wanni ati taatuuf ta warri wallaggaatis si ol ta'uuf hin jiru abadan jechuudha namni namummaa maalummaa kana dalaga kana daleenuu kiisha kee keessaa reyaala kana baaftee ijoollee iyyaala san harkaa baafteef fuutee jechuudha walaa maarree wanni sana sarkaa dhootte haga dandeessutti ammallee bira dhaabbadhuuti alaafinata guddaa tokko ifatti baattee jirta galmaan ga'e amma warri gatti hidhattanii carraa anaaf kennaa amma anaa soo dhaggeeffadhu qeerroo amma miiciyyoo waan isin barbaaddu waraqaa barbaaddi waan ta'eef waraqaa daleessifamuu qabuuftu jira wanti uummanni irra gargaaruu jiraatullee yoo jiraate haa gargaaramtu dalagallee yoo kaseen barbaaddu ta'e dalagaa namatti barbaadanii itti galchuudha jechuudha bakka kana caala haasa'uun hin barbaachisu isin garee. Maki akkas godhaa kana booddee yoo danda'ame qoy maki yoo si danda'ame mee yoo si danda'ame akkas godhaa amma mucaa warra kana ishee matteetti lammata mucaa yoo fidinaa sir yoo dandeessan akka gootanii mucaan kun waa takka hin beektu asirra dhufattees dhufuma sagalee keenya gaafa dhageessu mucaan miira kan biraa keessa galaa jirti akkas godhaa dhuguma nu ilmaan Oromoo yoo taane kotta teenyee mari'anneeti mucaan dhoosaanu jalaayyuu bakka biraa kaa asirra fidina lammata akka goonu waluma taanee mari'annee giruuppii siinee waa tokkos goonee waan ishee barbaachisu akkuma jalqabaa Alex jedhe rakkina kan ishee waan rakkina kan biraa jiru waan keessa dabarte makii ta'imtu isheen keessaan bilbilte akkas godhaa
waliin ta'aati mari'adhaati mucaa bira fidinaa waan ishee barbaachisu birrii aga danda'ame walitti qarshii guurree mucayyoo agargaartu. Lammata mucaa fiddina asirratti ni yisiisinaa bakka hangaa mucaa wallaaltudha waa takka hin beektu yoo akkas goone yoo. Okay. Yaada Maarqos irratti waa cimsu makii carraa onaa kennite. Laal qeerroo anamma sirra deebiidhaan yeroo biraan dhiifama si gaafadha rakkoon qabu. Feetu viidiyoodhaan feetu mana keetti dhufee akka feetetti waan si mufachiiseef. An akka ilma dhiiraa obboleettii isaa haadha isaa jaallatu tokkotti ilmoo durbaatiif na'u tokkotti miira keessa galee dubbata. Sun rakkoon qabu jalqaba siin jedheen jira. Hanga yoonaatti itti dadhabdeetta. Dadhabbii kee an karaanan itti hubadhutu jira. Aarsaati kaffalte micayyoo kanaaf oolmaa atolte Aleeksi akka biraatti hubata. Maamma Bayaan akka biraatti hubata. Piroofeesar akka biraatti hubata. Ibsaan akka biraatti hubachuu danda'a. Dubbiin hanga ammaatti dhufe kun akkan dhufneefan jalqaba isaati miira keessa galtee dhuftee makiidhaa fi waan makiiniif mubaariksiin jedhan sanaan wanti biraa akka uumamne mucaan kun cinqatiin akka itti jiru waan an argeefan miira biraa keessa akkan seenneefan sitti dubbadhe akka ta'e gabaabsitu ammas taanaan oolmaa guddaa olteettaaf hanga yoonaa obbiratti fuutee namni bultii qabu dubartii biraa fidee obbiratti kunuunsee nyaachisee jiraachisuun oolmaa guddaadha biyya ormaa keessatti saniif guddaa galatoomi. Ammas taanaan furmaanni si bira jira. Furmaan akkamitti si bira jira? Ati ilma dhiiraa. Ilmi dhiiraa ofis danda'eet maatis danda'eet jecha dubartiis gocha namaas danda'eet utubaa manaati. Mucaa kana tiriit kan gochuu danda'usi. Anaadha manaa kee gaafan biratti argu natti tole angan sila wallaahi mimmaan qabachuun dadhabe. Gaafa misiyyoon dhuftee anaaf jecha wal fixxanii utuun araba sana biratti du'ee gaafa siin jettu ofan jibbe. Ammas taanaan haati manaa kee haa tasgabbeessitu. Atis ofii kan keetiif hanga dandeessetti tiriit godhi. Akka Oromootti immoo asirraa walitti hin fokkorinaa. Fokkorsuudhaan wanti dhufu hin jiru, walitti dhaadachuudhaan wanti dhufu hin jiru. An qeerroo jalqaba kanan itti himuu barbaade, jalqaba qeerroo kanan itti himuu barbaade, furmaanni si harka jira. Miciyyoon gaafa asirraa namni atakaaroo walitti uumuu waan walitti roorrisaa jiru sababa ishee qarshii. Qeerroo irraan dhufee namni biraa qarshii hanganan irraa qaba gaafa namni jedhu qeerroon dhaabbadhu jechuu ni danda'u qaba. Akka obboleettii isaatti ilaale. Akkamitti qumaarri ilmoo namaa irratti taphatama? Lubbuu namaa irratti maaliif qumaarri taphatama? Ati qeerroo nama guddaatti beekna nuyi maqaa keen beekan takka.